Ashamar kafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoorkii oduu keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra qopheessa kan simbiraan gawwana bunnoo wabeekooti hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka nafaana turtan kabajaan isin affeera. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon humnoota mootummaa irratti haleellaa raawwachuun isaa himame. Ministeera haqaatti deettaa ministeera kan ta'an obbo Fiqaaduu Tsaggaayeen to'annaa seeraa jala oolfaman. Fiinxaleessaan Amaaraa Faannoon bakka lamatti wal baasuun walaleelaa jiraachuus odeeffannee jirra. Yuunivarsiitii Dambidollootti barsiisonnii fi barattoonni qaamolee nageenyaa mootummaan butamaa jiraachuus odeeffannee jirra. Dhibeen koleeraa godinaalee Harargee weeraraa jiraachuus odeeffannee jirra. Harka fuunee irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoorkii. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon humnoota mootummaa irratti haleellaa raawwachuun himame. Godina Salaaleetti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota diinaa irratti tarkaanfii fudhachuus beeksisee jira. Waraanichi loltoota mootummaa saganteessaaf qophiirra jirtu gara kaampii isaa deemuun haleeluun gabaafamee jira. Lolli kun naannoo Caancoo fi Muka Xuriitti kan adeemsifame waggaa ta'u wal waraansa isa guddaa fi isa jabaadhas jedhamee jira. Qaamoleen nageenyaa mootummaa maqaa shanee jedhuun saganteessa kan itti fufan waggaa ta'u loltoota bilisummaa Oromootiin haleellaan immoo irratti raawwatamaa jira. Kanaanis wal waraansi loltoota mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo kun kan itti fufe waggaa ta'u erga mariin araaraa Taanzaaniyaatti gufatee booda immoo sadarkaa olaanaadhaan adeemsifamaa jira jedhame. Mootummaan Itoophiyaa torban lamaan ibsa baasuun shaneenii balleessan jechuusaa kan itti fufee jiru waggaa ta'u waraanni bilisummaa Oromoo immoo haleellaa qaamolee mootummaa kan ofirraa qolachuun afaan Finfinnee sulultaa fi Gudar jala seenee jira jedhame. Dhimmi waraana bilisummaa Oromoo kun qondaaltota mootummaa Itoophiyaa wal nyaachisaa kan jiru waggaa ta'u mariin marsaa sadaffaa haa jiraatu kanneen jedhanis heddummaachaa jiru. Ministeera haqaatti deettaa ministeeraa kan ta'an obbo Fiqaaduu Tsaggaayeen to'annoo seeraa jala oolfaman. Deettaa ministeera haqaa obbo Fiqaaduu Tsaggaayeen yakkoota hedduun barbaadamuun biyyaa baqachuuf otoo qophiirra jiranuu to'annoo seeraa jala oolfamuun mirkanaa'ee jira. Obbo Fiqaaduun deettaa ministeera haqaa ta'uun haa tajaajilan malee yakkoota jajjaboo kanneen akka daddabarsa dhala namaatiin himatamaniiru. Abbanni odeeffannoo biyyattii insaan hojii daldala namaa seera maleessa ta'e hojjechaa turan jechuun to'ateera. Obbo Fiqaaduun ministeera haqaatti hoogganaa abbaa alangaa federaalaa waggaa turan dhimma ajjechaa ilmaan Oromoo Finfinnee irratti komiin irratti ka'aa tureera. Hoggas obbo Fiqaaduun ibsawwan miira namaa tuqan baasuun namoonni hedduun akka dallanan taasisaniiru. Haa ta'u malee deettaan haqaa kun hojii daddabarsa dhala namaatiin himatamuun to'atamanii jiru. Seerri biyyattii akka jedhutti namni daddabarsa dhala namaatiin irratti mirkanaa'e hidhaa umurii guutuu hanga adabbii du'aatti kan adabsisu ta'uusaa ni beekama. Fiinxaleessaan Amaaraa Faannoon bakkoota lamatti wal baasuun walaleelaa jiraachuun himamee jira. Gareen fiinxaleessaa Faannoo Oromootu biyya bulchaa jira jedhee amanu mootummaa federaalaa fonqolchuun aangoo qabachuuf tattaafatu naannoo Amaaraa keessaa osoo hin bahin garee lamatti wal qooduun walaleelaa jiraachuun himamee jira. Garichi hoogganaa garee Faannoo Zamanee Kaasee fi hoogganaa garee humnoota uummata Amaaraa Iskandir Naggaa gidduutti jedhame. Gareen Zamanee Kaasee magaalaa keessa deemuun manneen dhugaatii fi hoteela keessaa sirba jechuun Iskandir hoggaa himatu. Gareen humnoota Amaaraa immoo caasaa kiyya jala galuu qaba jechuun gareen Zamanee Kaasee himachaa tureera. Haa ta'u malee walimannaan isaanii gara sadarkaa lolaatti guddachuun guyyaa kaleessaa Goojjam keessatti haleellaa walirratti raawwataniin lubbuu hedduu walirraa galaafachuun dhagahamee jira. Gareen kunneen lamaan sabdaneessummaa biyyattii cabsuuf addatti immoo Oromoo fi Oromiyaa balleessuuf ittifatu. Haa ta'u malee abjuun isaanii gufachuun sababa aangoof bakka lamatti wal qooduun wal caccabsaa jiru. Gareen Iskandir Naggaan hoogganamu humnootii saba Amaaraa yookaan Amaaraa Hizbaawwii Hayil naannoo daangaa Oromiyaa qubachuun ilmaan Oromoo irratti haleellaa raawwachaa jira. Yuunivarsiitii Dambidollootti barsiisonnii fi barattoonni qaamolee nageenyaa mootummaatiin butamaa jiraachuu odeeffannee jirra. Qaamoleen mootummaa hidhannoo qaban mooraa Yuunivarsiitii Dambidolloo seenuun barattoota jajjaboo fi barsiisota barattootaaf quuqama qaban funaanuun fuudhanii adeemaa jiraachuu maddi keenya ifoomseera. Qaamoleen mootummaa kunneen torban darbeerraa eegaluun adeemsa baruu fi barsiisuu yuunivarsiitichaa kan jeeqan hoggaa ta'u sagantaan barnootaa guyyoota afuriif addaan citee tureeras jedhame.
Haa ta'u malee qaamoleen mootummaa kunneen hanga har'aatti gocha isaanii namoota buutuu kana kan itti fufan yoggaa ta'u barattoonnis gara barnoota isaaniitti akka hin deebine ibsanii jiru. Barsiisonnii fi barattoonni keenya butaman haa deebi'an kan jedhan barattoonni yuunivarsiitichaa yeroon barnoota isaanii gubachuu isaaf immoo gadduu isaanii ibsaniiru. Gama biraan mooraa yuunivarsiitii Dambidolloo keessatti dhibeen busaa babal'achuun barattoonni du'aa jiraachuu odeeffannee jirra. Mooricha keessatti jeequmsi eegaluu isaa hordofuun barattoonni xiyyeeffannoo dhabuun dhibeen busaatiin ajjeefamaa jiraachuu maddi keenya GMN itti himee jira. Akka fakkeenyaatti barattuun Alamee Shigeetaa jedhamtu barattuu dipaartimentii manaajimentii waggaa 3ffaa kan taate dhibee kanaan yaala dhabdee du'uu ishees mirkaneeffannee jirra. Dhibeen koleeraa godinaalee Harargee weeraraa jiraachuun himame. Dhibeen koleeraa kun godina Harargee ba'aa aanaa gola Odaa keessatti namoota hedduu ajjeesaa jiraachuunis dhagahameera. Hanga ammaatti aanaa gola Odaa keessaa namoonni 3 dhibee koleeraan kan du'an waggaa ta'u namoonni 35 immoo du'aaf jireenya gidduu jiru jedhame. Godina Harargee keessatti tamsaasi qoricha dhibee kanaa gadi aanaa waan ta'eef namoonni du'aa jiru jedhame. Dhibeen kun godinaalee Oromiyaa tokko tokko weeraraa kan jiru waggaa ta'u Harargee baatti immoo sadarkaa jabaarra ga'uusaa maddi keenya GMN itti himee jira. Mootummaan Itoophiyaa biyyan bulchaa jira jedhee jiru tatamsa'iinsa qorichaa gufachiisuudhaan namoonni dhibeewwan garagaraan du'aa jiru. Akka fakkeenyaatti godinaalee Wallaggaa dhibee koleeraa fi busaan hoggaadhuman godinaalee ba'a Oromiyaa akkasumas kibba Oromiyaatti immoo dhibeen koleeraa namoota nagaa ajjeesaa jira. Irra caalaan immoo daa'immanii fi dubartoota ulfaa irratti heddummachuudhaan dhibeen koleeraa kun miidhaa guddaa geessisaa jira jedhame. Ayyaaniin kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoorkii oduun keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kan hangasii ture qopheessee kan isin biraan ga'e Bunnoo Waabekooti. Qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora yuutuuba Gullallee Miidiyaa Niitoorkii sabiskaayibii godhaa isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma.